السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا في أردفتوتا خنيا. إيجا حكومة خنان تروبيكم وسجنتات إنت على كينيا. جوجارات قبلني رفنيت جرا. كرولوس أورهان كوتا سديت تفات إنت على بيس لما فا قال لك كيف مترو إنه تلين إنت على كينيا. أكسوما قبلني رفنيت جرا. إنت على كينيا جل كبران تروتي إنت اللي كينيا كيرو دربي عجمتك أكمل كاي كورن كيسا ميك خنيتني في كومنت رتب الرئيسة. أكسوما إنت اللي كينيا كان بيس لما فا كينيا لين وانتوتا أسيجا ديو كم متدري لي كينيا كان غرقدا gadi kan irratti kan hundaa'uta asboro jahatun akkamin dhufuu dandeette yookaan akkamitti asitti argamuu dandeesse kanatti aan suuraan dhufaatiin asboro jahatun waldhabdeen fidamoo akkami imperaatorri du'ee jiramoo lubbuun jira akkasuma kanuma wal qabatee Filaavius dhuguma Orhaan ni ajjeesa akka seefitti qabatee rubeessa keessatti waan garree jirruuf dhuguma inni Orhaan beeni ajjeesa Alaaddiinii fi Faaximaa boombiin itti dhooheeti jira iddoo tokko keessatti ogartanii jiraattan iddoo sanitti boombii san jala akkamitti akka baraaraman akkasuma maaliif itti dhoohee fi eenyutu itti dhoose waan jaamu kan waliin dubbannu ta'a kanuma wal qabatee Filaavius mul'achaa jira waan isaa hedduu odeeffannoon deemaati jira waan ta'eef sababa kanaaf jecha Filaavius ni mul'ata waan jaamu kan dubbannu ta'a akkasuma kanuma wal qabatee deefneedhaas waan deefnee odeeffannoon deefnee too akkami isilleen akka qabamtee jirtu nutti mul'ata waan ta'eef dhuguma isiinoon qabamti waan jaamu kan waliin dubbannu ta'a jechuudha xiinxalli keenya kan guyyaa irraa wantoota amma dubbanne kana irratti hundaa waan ta'eef viidiyoo keenya kan irraa jalqabuudhaan duratti viidiyoo keenya kana laayik sheer hiriyoota keessaniif akka gootan asumaan isin gaafanna waan yaada qabdan marayyuu koomentii irratti nu barreessaa akkasuma waa'ee fiilmoota torbee kana akkamitti akka argattanillee kan isiniif himnu ta'a kanaaf viidiyoo keenya haga dhumatti yoo daawwattan barumsa guddaa irraa argattan viidiyoo keenya laayik sheer godhuu hin dagatinaadha warroonni chaanaala Oroo Riikard dhibba keedhaaf haaroo taatan chaanaala kana jalatti fiilmoota garaagaraa kan afaan Oromootti hiikaman ni argattu waan ta'eef chaanaala keenya sabskiraayib godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana tuquudhaan olirra kaadhaa isiniin jenna viidiyoo keenya kanarraa jalqabuudhaaf intiroo gabaabaa qofa daawwannee walitti dachaana. Egaa walitti dachaaneeti jirra xiinxala keenya kan torbee kanaatiin warroonni xiinxala keenyatti gammadaa jirtan yaada keessan nuuf kaa'uu hin dagatinaa warroonni hagaammatti laayikiin godhin akkuma jalqaba irratti jee laayik godha keessaaf warri Itoophiyaa keessa jirtan piliis VPN yoo bantanii nu daawwattan hedduu nu fayyada waan ta'eef kanaaf VPN banuudhaan nu daawwadhaa isiniin jennaa mee xiinxala keenya kan irraa kan jalqabnu ta'a Orhaan Bey Faaximaa haatuun baraaruudhaaf osoo jiru waraana Bizaantiitiin marfame keessatti of argeeti jira yookaan waraana baay'ee warra Bizaantii keessatti of argeeti jira namni humna Roomaa duubaan dhufu kun giifti duree Asborojaa jedhamti intala imperaatorati yookaan imperaatora achi jiru kanaati jechuudha Asborojaan Orhaan Bey abbaa isheetiif yoo dabarsee hin kennine yookaan Orhaan Bey abbaa isii Asborojaadhaaf yoo dabarsee hin kennine yookaan akka kennituuf dorsiftee jirti walqunnamtiin hin eegamne kun lola haaraa gama lamaan gidduu jiru akka banamuuf balbala ni bana kanaaf Orhaan Bey akkamitti Asborojaa gara gosatti akka deebisu amansiise yookaan gosa akka dhuftu amansiisuu danda'a gara gosa akka dhufaa jirtullee yookaan akka gosa gara gosaa dhuftee jirtu beeysa keessatti mul'ateeti waan jira waan ta'eef akkamitti amansiisuu danda'e waan jaamu koomentii irratti barreessaa dhufaatiin Asborojaa jeequmsa gosa keessatti ni darbata yookaan gosa keessatti waldhabdee baay'ee uumeeti jira beeysa keessatti mul'ateeti jira waan ta'eef Asborojaan kan akka balaqqeessatti gosa kaayii rukuttu Niilfer haatuun waliin wal qunnamti abbaa ishee waliin deebitee walitti makamuuf kan murteessite Asborojaan yoo miidhaan kamiyyuu isirra ga'e dhiiga dhangalaasuuf akka deemtu ni dhaadatti haa ta'u malee yeroo kanatti naayitiin teempilaraa hojii yookaan hojii akka hojjetaa jiru beekamaadha gama tokko waraanni Asborojaa gama biraatiin immoo haleellaa Heektor yookaan waraana warra kiristaanaa yookaan mana amantii sunillee ni jiru kana lamaan jidduutti ibidda lamaan gidduutti qabamee Orhaan Bey doorsisa gurguddaa lamaan kanaaf akkamitti deebii kenna yookaan kana lamaan akkamitti dura dhaabbachuu danda'a gama tokkoon haleellaa Heektor gama biraatiin ammoo waraana Bizaantii kan ta'e Asborojaan humna guddaa qabattee dhufteeti jirti kana lamaan gidduutti waan miidhamaati jiru fakkaata mee jalqaba irratti gaafii jalqaba irra kaasee ture irratti haadichaanu Asborojaan kan hunda gosa keessatti gootee jirti isiin jalqaba akkamitti as dhufuu dandeessi waan ja'amu yoo kaafne bareedaadha Asborojaan dhufaatii isii kun akka xiinxala keenyatti jechuudha dhufaatiin isii kun maaliif wal qabate yoo kennu taate torbee darbee akkuma gartanii jirtan yookaan beeysa jalqabaa kana keessatti akkuma gartan imperaatorri diramee jira akkasuma booji'amee jira kanaaf imperaatorri akkana tatta'u kana odeeffannoo Heektaar kun akka waan Bizaantii
kanatitti ergee jiruuti. Maaliif jennaan irra baay'ee ni beekta warroonni mootummaa gurguddaa kana hin qabne maal dalagan yeroo jalqabaa namaa fi nama walitti buusanii isaanillee jidduu fayyadamaa ta'an. Sababa kanaaf jecha kana hunda hektaar dalaguu danda'a jenneeti yaannaa jechuudha. Hektaar kana keessatti gahee guddaa qabannee abdii guddaa qabnaa jechuudha. Akkasuma kanaan wal qabatee gaa waa'ee hektaar gaa akkuma jeetti dubbiin isaa milkaa'aa jira fakkaata. Fakkeenyaaf asforojaa yaamee asforojaan dhuftee akkasuma lolee hedduu kaaftee Orhaan tasgabbeessee gara gosatti fide gosa keessatti illee akkasuma sababni lolee isiin akka kaaftu yookaan akka niilferii wajjin akka lolli ka'u sababni itti ta'e jechuudha. Abbaan isii akka booji'amee yookaan du'aa jiruu jidduu jiraachuu isaa waan hin beekneef yookaan erga dhageesse booda lola guddaa san uumuu dandeessii jenneeti yaannaa. Saniif niilferilleen sababa Orhaan beetiin abbaan kee haga amma afura baafachaa jira ittiin itti himteeti jirti. Kanaaf lola guddaa kaafteeti jirti jechuudha. Waa'ee isii kana fakkaata kan beeysa lammaffaa keessa yeroo jechuudha. Akkasuma mee waa'ee Orhaanii fi Filaaviyuusitti haa deebinu. Ammas wal duraa duubaan isaan achi keessatti mul'ataniiti jiru. Imperaatoro yookaan du'eera moo yookaan naayitoota templaraatiif amanamummaa waada galeera jedheen amane. Jechuun imperaatorri yeroo kanatti akka fakkaatutti gaa booji'ameeti jira. Kanaaf yookaan imperaatorri yookaan ni ajjeefama yookaan ammoo waada isaaniif ummata templaraa kiristaana yookaan mana amantii kanaaf waada galee isaanii wajjin tumsuu itti fufa jenneeti amannaa jechuudha. Orhaan bee dhugaa jiru saaxiluudhaaf hektaar walii wal qunnamuu murteesseeti jira. Sababaan inni itti wal qunnamuu dandeessu yookaan akkamitti akka wal qunnamuu danda'ulleen sababa qaba. Kanuma wal qabatee Saaroos illeen gaa lubbuun jira. Saaroos akka kiyyootti Orhaan galuuf jecha Saaroos lubbuun akka hafuu hektaar akka godhee ni mul'ata. Yookaan Saaroos akkamitti lubbuun hafe yookaan jedhamuuf Saaroos itti fayyadamuudhaaf jecha lubbuudhaan akka hektaar hambisu yookaan duuti isaa akka ganaa ta'eef yookaan akka ganaa itti fayyadamuuf lubbuu isaa hambisuu danda'a. Kanuma wal qabatee Saaroos lubbuudhaan du'ullee hin qabu akka yaada kiyyatti yoo jalqabaa san guyyaa inni duusanillee duuti isaa sun xiqqoonillee naan taane. Saaroos akka inni itti du'uu qabu gaheen isaa ganaallee xumuramne akka inni itti du'uu qabu namni isa ajjeesuu qabu Filaaviyuusiitu ajjeesuu qaba. Maaliif jennaan haaluu Filaaviyuus isarraa qaba waan ta'eef kanaaf Saaroos Filaaviyuusiin du'uu qaba jechuudha. Isinoo akkam jettanii yaaddan koomantii irratti barreessuu hin dagatina. Kanuma wal qabatee gaa bakka itti dhaabnetti dachaanaa Filaaviyuus hektaar Orhaan hektaar qunnamuudhaaf yookaan wal qunnamu murteessaa. Filaaviyuus garuu carraa kana ni didee Orhaan hanga du'atti nan lola jedha. Filaaviyuus dhuguma gama eenyu irra jira Filaaviyuus. Orhaan bee Filaaviyuus amanachuu danda'a moo taphni haaraan taphatamaa jira waan jedhamu kan dubbannu ta'a. Mee gantummaan deefnee madaalli jijjiirraa Filaaviyuus Faaximaa Haatuun yeroo baraaruuf argame keessatti deefneen Orhaanii fi Filaaviyuus waliin hojjechaa akka jiran ni shakkiti yookaan Filaaviyuusii fi Orhaan akka waliin hojjechaa jiran shakkite gara hektaaritti himti jechuudha. Akkuma kanaan dura isiniin jenne. Ammoo waa'ee Filaaviyuusii fi Orhaan Filaaviyuus amanachuu hin danda'a jiru kun dhuguma Filaaviyuus gama eenyu jira yoo kennu ta'e Filaaviyuus gama Orhaan jira jedheen afdadhaa jechuudha. Ani taphni gara dhumatti taa'ame sun hundinuu waan dhugaa ta'u natti hin fakkaatu jechuudha. Mee gara keessatti yoo danda'ame irra deebinee kan dubbannu ta'a jechuudha waa'ee isaanii kana. Gantummaa deefnee akkuma jennetti deefneen Filaaviyuusii fi Orhaan akka waliin dalagaa jiran akkasuma yeroo Faaximaa san irratti nama arku ni taati jechuudha. Xiinxala kana duraa keessatti akkuma isin himnee turre. Kanaaf gantummaan deefnee madaalli humna akkamitti jijjiiraa jira jechuudha. Deefneen tun haalaataan isii akkami yeroo takka beeysa keessatti akkuma gartanitti isiin akka qabamtee jirtuutu mul'ata. Iddoo boombiin Alaaddiinii fi Faaximaa kanatti dhoote sanitti iddoon isaanitti boombiin itti dhoote sanitti magaalaa Soogot keessaa akka kiristaanonni yookaan ummanni achi keessa jiran dubbatameeti jira. Achi keessatti gaa isa qofa odoo hin taane Filaaviyuus illee ni jira akka achi keessatti qabataman dhagahee Alaaddiin faan dhufuu dandeenyi. Namoonni tokko ammoo waa'ee daldalaa kana baruudhaaf jecha dubbiin daldalaa kun dhagahemtee waan jirtuuf Filaaviyuus Alaaddiin faan akka achi dhaqan murtaa'es namoonni jaanii jiru. Garuu immoo akka keenyatti waan ummanni kiristaanaati yookaan achi keessa qubatanii jiran yookaan achi keessa baay'atanii jiraniif jecha Alaaddiin bey isaan buqqisuudhaaf achi keessa dhaquu ni danda'a. Tarii garuu achi keessatti yoonii fi daldalaa kana huccuu daldalaatiin arku ta'e Filaaviyuus ni qabama. Garuu ammoo Filaaviyuus achi keessatti kan mul'achuu danda'een huccuma waraana Filaaviyuus duraan ta'ee itti hojjechuu jiru kanaan mul'achuu danda'a. Garuu Faaximaan gaa dhimma kutaa beeysa jalqaba
baasan keessatti Faaximaa yoo ilaalle Faaximaan Filaaviyoos bartee jirti kan jennu yoo ta'e Faaximaan akka yaada keenyatti Filaaviyoos bartee jirti garuu ammoo Faaximaan ammoo warra isaanii nam tokkotti illee hin himne akkuma daldalaa tokkotti himte jechuudha. Kanaaf daldalaan kun yoo arra Filaaviyoos kun bifa daldalaatiin Soogut keessa ka jiraatu taate baramuu danda'a garuu ammoo akka xiinxala keenyatti inni huccuu daldalaatiin odoon ta'in huccuu Filaaviyoosiin jira. Boombiin achi keessa dhoote san gaha isaan jidduutti darbatameeti jira garuu baraaramanii jiran jenneeti yaannaa akka xiinxala keenyatti garuu ammoo yeroo sanitti jechuudha Filaaviyoos faan deefnelleen achi keessatti eenyutti hime akkamitti akka dhufan yaada keessa galtee qabamtee jirti warroonni jaanillee niiru garuu ammoo akka xiinxalatti hin qabamne isiin qabamuu hin dandeessu yeroo boombiin dhoote sanitti achi keessaa bahuu ni dandeenye jenneeti yaannaa jechuudha isaan hundini bifa saniin achi keessaa ni bahuu jechuudha. Kanumaan wal qabatee waa'ee Filaaviyoos ifa ta'aa jira waan ni jedhamu Filaaviyoos eeyyeen adeemsa keessa ifa ta'aa jira garuu abbaansaa haga nama Saarooziin akka du'ame baramutti waan amma dura wanna tahame hin fakkaatu jechuudha waan baratamu natti hin fakkaatu carraa lubbuun jiraachuusaa santaa 70 ta'uu qaba jechuudha du'a isaa dura jechuudha. Kanaaf waa'ee Filaaviyoos akkasii jechuudha. Filaaviyoos Faaximaa fi Yigiit erga baraaree booda eenyummaa daldalaa dhoksaa akchooraa gosa keessatti mari'atamuu jalqabee jira. Faaximaan namni dhokotaan kun dhuguma diina ishee kakate Filaaviyoos ta'uu ni barti yookaan diina ishee niin ajjeesettee kakatte Filaaviyoos ta'uu ni barti waan jenne gaafii kanarratti ammoo akkuma ammaan tan isinii deebisee isiin barteeti jirti jenneeti yaannaa jechuudha. Akkasuma waldhabdeen guddaan tokko Soogot keessatti raawwatamee jira. Akkuma amma isinii kaasee ture Faaximaa Hatunii fi Alaaddiin Bey bakka naayitoonni teempilaraa Soogot keessatti dhokotanii jiran ni argatu. Achi keessatti akka dhokotanii jiran ni baru. Kanaaf deefneleen amma koornee keessatti yookaan gidaara tokko keessatti achi keessatti akka achi keessa jirtu ni beekameeti jira. Achi keessa jirti kanaaf koornee san keessatti isiin du'uudhaaf deemti. Waan jaamurratti akkuma amma isiniif hime iddoo sanitti hin duutu achi keessaa bahuu dandeessi jenneeti yaannaa. Kanaaf xiinxalli keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Wantoonni hafee yoo jiraate isiniif viidiyoo qabannee isiniif dhufna. Kanaaf kanuma wal qabatee waa'ee fiilmoota torbee kanaa irratti yaanni isiniif kennu fiilmoota torbee kanaa akkuma isiniin jennee turre warroonni daawwachuu barbaadan jechuudha. Fiilmni akkuma beektan torbee guutuu deema. Torbee guutuu isiniin irraa qabee haga guyyaa sabtiitti ni jira. Kanaaf fiilmoota kana hundaa'uu torbee kana argachuudhaaf deeggarsa istuudiyoo keenyaatiif jennee namoonni dhuunfaa birrii 75 qofa kafaluudhaan akka argattan jennee beeksifneeti jirra. Kana dura warroonni quba hin qabne immoo bifa isaaniin seentanii galmaa'uu dandeessanii liinkiin achi jalattuu iddoo galmaa'uuf jettu jettee niirtii Oroorikardii iddoo jettu xiqqoo takka gattuquudhaan dhuftanii achi jala nu dubbiftanii achi jalatti yeroo isin haayinuun jettan nutilleen akka galmeef dhuftan nutti himtanii nutillee yeroo sana akaawuntii fi kana isiniif erginaa. Yeroo san achi jalatti warroonni galmaa'uu barbaadde galmaa'uu isin galmeessinaa jechuudha. Kafaltee akaawuntii san irra raawwattaniituma iskiriinshoot ittiin kafaltan yookaan warri mana baankii ittiin kafaltan footoo kaaftanii nu ergitanii nuti liinkii isiniif erginee akkasitti isin galmeessinaa jechuudha. Kanaaf bifa saniin galmeessitu. Warri biyya keessa hin jirre ammoo yoo isinii danda'ame USDT dhaan nu dabarsuu ni dandeessanii karaa waalleeta Telegiraama akkasuma Baayinaansi kanaan ni danda'ama. Yoo hin danda'amne immoo irra caalatti kan nuti jaalannu warra biyya keessaati yoo nu dabarsitan jaalanna. Maalumaafuu isin achi jalatti nu qunnamaadha osoo guyyaan ariifannaa hin geenye warroonni galmee barbaadde yeroon odoo galmuutanii gaariidha isiniin jenna. Kanaaf warroonni galmaa jiranis baay'eedha ammaan tana hedduu jiru. Kanaaf hundi keessanuu akka hin nafne asumaan isin gaafadha. Kun deeggarsa istuudiyootii akkasitti akka hubattan barbaanna. Kanaaf sagantaa keenya kun guyyaa irraa asitti xumurra. Xiinxala ganaatiin haga walitti dachaanutti nagayaan nuuf tura. Warroon chaanala Oroorikardiidhaaf haaraa taatan subscribe godhachuudhaan chaanala keenyatti makamaa akkasuma Facebook pageedhaa fi TikTok keenyallee koottaadii achi jalatti nu hordofaadha waan garagaraa achi jala harkattu waan ta'eef galatoomaa nagayetti nu tura. Assalaamu alaikum.